warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota Amiin Show bakkuma jirtanii nagaa Rabbii isiniif haa baay'atu jecha harka fuunee ashamaa akkam jirtan nageenya Rabbii isiniif haa baay'atu bakkuma jirtan nagaa Rabbii isinirraa hin hir'atini. Inshallah sagantaa addaa takkaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Inshallah kana booda sagantaa akkana yeroo gara yerootitti viidiyoolee gara bakka garaati fiduudhaan Allah sagantaa tana yeroo hundaa'uu akkaan isiniif dhiyeessu abdiin qaba. Isinis akka jaalattan inshallah abdiin qaba. Sagantaan tun sagantaa maal taajjabdeeti. Sagantaa maal taajjabdee tanarratti viidiyoolee gara irraa fuunee akka timal taajjabdan maal akka taajjabne walumaan kalaallu ta'a. Inshallah hanga dhuma viidiyoo teennaatti nu wajjituruudhaan viidiyoo teenna like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Warroonni amma dura maatii nuuf hin ta'in maatii ta'a kabajaan isin gaafanna. Kanaaf inshallah yeroodha gara yerootitti viidiyoo namoonni adda addaa yaada adda addaa irratti kennan yaada adda addaa dhimma rakkoo haa ta'u, dhimma hawaasummaa haa ta'u, dhimma siyaasaa haa ta'u, dhimma amantaa haa ta'u, waan adda addaa irra viidiyoolee adda addaa qabachuudhaan inshallah qophii sagantaa tana fakkaattu yeroo gara yerootitti akkaan isiniif dhiyeessu waadaan isiniif seena. Inshallah hanga dhuma viidiyoo teennaatitti daawwachuudhaan like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Hanga dhuma viidiyoo teennaatti nu wajjin turan kabajaa teenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ifa kamuu duyda doomni isaa dukkana ta'uu hin irraanfatin. Gammachuu kamuu duyda doomni isaa gadda ta'uu hin irraanfatin. Kanaafuu yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii kiyya, jireenya kee jireenya si jiraattu keessatti waan hamaan hojjetin, waan gaarii hojjedhu dabarsi. Waan hamaa hojjetta taanaan tarii ifaan siif ife sun dukkanaan haguugamuutu mala. Waan hamaa hojjetta taanaan gammachuun ati qabdu sun gaddi isa haguuguutu mala. Kanaafuu yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii jireenya keessa jiraattu keessatti waan gaarii hojjechuu filadhu. Dhiifamaan irra namaaf ta'e. Dhiifamni waan guddaadha. Kanaafuu jireenya kee keessatti waan gaarii hojjechuu filadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yengaa kabajamtoota hordoftoota kootii viidiyoo sekendii muraasa viidiyoo xiqqoo tana keessatti maal akka taajjabdan namoonni viidiyoo tana daawwatan komentii jalatti maal akka taajjabdan maal akka isin dhaga'ame komentii akkanaaf gootanii hin barbaada. Inshallah har'a wanniin an viidiyoo sekendii muraasa qabadhee isiniif dhiyaadheef viidiyoo nama biraatillee miti viidiyoo koo irratti wanniin hojjedheef jalqaba viidiyoo koo irraa ka'ee nama biraallee akkasuma fakkeenya kiyyaa irraan deemee viidiyoolee adda addaa viidiyoolee barumsa qaban viidiyoolee adda addaa qabadhee akkanatti isiniif qopheessuuf jalqaba koo irraa ka'e. Kanaafuu inshallah yeroo itti aanutti viidiyoolee namoota hayyoota Oromoo akkasuma viidiyoolee ustaazota nama gaggaarii waan gaarii irraa baratanii akkasuma viidiyoolee namoonni hubannoo malee dubbatan nama walitti nama buustu viidiyoolee akkasiisan qabadhee isiniif dhiyaadha. Viidiyoolee akkasii sanirraa akka nami tilmaama malee waa dubbate rakkoo fiddu, akka nami itti yaadee dubbate rakkoo furtu viidiyoolee akkasii sanis qabadhee inshallah iddoo garaagaraatii wal funaanachuudhaan isiniif kan qopheessu ta'a. Inshallah viidiyoon tiyya isinirraatun isinitti tolte jedheen yaada xiqqaatullee ergaa xiqqoo illee yoo taate nama ni fayyaddi waan jedheef qabadhee isiniif dhiyaadhe. Inshallah viidiyoo itti aantuun ammoo tana caala daran, tana caala bareechee hojjadhee, tana caala viidiyoo hubannoo guddaa namaaf qabdu hawaasa kiyyaaf qabdi jedheen yaade isiniif qabadhee isiniif dhiyaadha. Viidiyoon har'aatun isinitti tolte jedheen abdii qaba. Inshallah like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina kabajaadhaan isin gaafadha. Tanaafuu wal malee maal qabna, wal jajjabeessuu qabna. Bakkuma jirrutti wal haa jajjabeessinu, wal bira haa dhaabannuun dhaamsa kiyya ka har'aati. Inshallah hanga yeroo biraatiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoon har'aatun isinitti tolte jedheen abdii qaba. Inshallah bakkuma jirtanitti isinitti haa tolu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.